shabakaa bilaash kaanat jettu kun hin dalagu. Gariin ammoo asuma keessatti deebi'ee meezeen nuuf barbaadiya. Gariin ammoo namayyuu waan garagaraa yaada garagaraa qaba waan ta'eef mee kan hunda dhiifnee shabakaan kun arboshiriinsaa keessumaa zeenfaa keessaa ilman bahu. Moobaayilii immoo xiqqoo dalagaa dilasii miti yeroo seenetti ni dalagaa ammoo dafee hin seenu. Ammoo wanni inni dalagne zeen irratti tiiktook kam hin dalagne kana hin dalagne jechuudha. Liivii isaati hin dalagne waan liivii hin ta'in waan biraa dhibbatti dalagaa jechuudha. Amma kun amma kaan isin garsiisu jiru liiviidha. Liiviidhaa isin garsiisu jira malee gara saanaa hunda sirri dalagaa liiviirra hin dalagu. Kun ammoo hidalaga akka ajaa'ibaatti dalaga jechuudha. الله ياخذ تهامه وياخذ قنا. Aappiin kun kamii jechuun keessan hin oolu. Aappii kana ni seenna. Aappii kana amma dura barsiiseen ture. Haa ta'u malee kan isin buufattan kun kan gosa biraa ta'uu mala. Inni kun SS haatuu neelkajuu kana yeroo ammaa dura barsiiseen ture. Garuu immoo inni kun gosa sadi ta'ee dhufa. Gosa sadeen keessaa kan isin buufattan nama dhibu. Amma anammoo gosa lama ta'ee naa dhufe. Gosa lama anuma hiyyanii gartan. SS H2nel ferii global. Amma inni kan dalagu isa kana jechuudha. Isa kanaatu dalaga. Hin dalagu mataa hin dhukkubsinaa mataan nulleen dhukkubsinaa. Inni kun sirriitti arboshiriinsaa zeen keessaa inuman bahu. Moobaayilii immoo yoo seenee ni tura. Ammoo seenuu isaa tolfaatu dafee hin seenu jechuudha. Amma isin anamma kan lammaffaa kana naa fide. Kan sadaffaa fida. Moobaayilii garii irratti bakka sadiin fide jechuu isa kana. Mungkin isin isa kana buufachuu mala. Kana buufatina. Isa kana buufadha. Inni kun ni dalagaa sirriitti dhibbaan dhibbatti keessumaa warra yoo neefi raftanillee keessaa hin bahu. Amma garaagarummaan isa kaanii wajjin qabu jarreen kun PPNonni hundi isaanii sa'aatii guutus feesa. Inni kun sa'aatii wajjin hin feesu. Irra gadhoonaa numa dalagu. Rakkina tokko hin qabu. Mee halaallu anamma oppin jee haaseenu kamiin dalagachuu jira. Higartanii mimma. Higartanii amma dalagaa jira jechuudha. Maalirra kaayadhee Jarmanii gara duraatiin karaa lammaffaatiin ammoo zeen firii waan. Zeen firii 2 fi zeen firii 1 qofa qaba. Lamaanuma kanarra keessan malee rakkina takkallee hin qabu inni. Koonnakti. Amma akka inni koonnaktii irratti akka inni dalagaa jiru ni argitan jee yaada. Koonnakti dalagu jira. Kana gaa namni hin beekne hin jiru jee yaada. Maaliif amma mee dhaamseen akka hidhattee isin garsiisuuf namni keenya kun hedduu humaan amanu. Jarmanii kanallee namni hin beekne hin jirtanii amma Jarmanii ni argitan. Jarmanii tagadii tan osoo hin ta'in Jarmanii tan osoo hin taane tan marra keessan. Tan marra keenyee keessan zeen firii waan erga akkatti irra keessanii booda Jarmanii zeen firii waan inni wooma lamaan tan isin fe'isa. Amma dalagaan jiru ni argitan disconnectedha. Connecti godhuudhaaf ammoo start bakka jiru dhoofnee op connecti ta'ee jiraachuu ni argitanii. Connecti duruu ta'ee jira. Sa'aatii maal cinqii dila kaan qabu sanii inni kun gongumaa hin qabu jechuudha. Yooniif kana olii barbaaddan kun waa ifiirra isaa dalaga yooniif jenne hin sobne. Hin sobda ifi sobdanii nama sobsiisuu hin yaadina. Mee anama YouTube irraan kaadhee isin garsiisa. YouTube akka dalagaa jiru ni argitanii. Dalagaa jiramoo dalagaan jiru. Liivii dhamma kun liivii YouTube. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liivii YouTube dalagaa jiraachuu itti ammoo qabdan. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoo
waan nuti gadhiifnu qulqullinaan laallee waan teenya itti hojjenne qofa gadhiifnu waan ta'eef isiniif hin dalayne waan ifa jiraatu taate yuutuubii gara jalaatti dippikreeshinii gara jalaatti feesbuukni ni jira barreeffamee jira liinkiin isaa qabatanii dhuftanii keessaan barreessitanii waan isin dhibbi gaafachuu dandeessan akkasuma telegiraamiinis jira sooshaal miidiyaa irra kanarratti maal rakkina isin mudatu yoo ifa jiraatu taate himachuu dandeessanii. Kanaafuu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.